Baajata qabaachuun bu'uura walabummaa faayinaansii nama dhuunfaa akkasumas dhaabbileeti. Akkam jirtu nagaa irraan tana akkamiin akka baajata baafachuu qabnuu fi barbaachisummaa isaa waa'ee baajata irratti qabxiilee hedduu kan waliin ilaalutaa jechuudha. Egaa nuuf kamuu baajanni sadarkaa biyyaattis ta'ee sadarkaa dhuunfaatti akkaan barbaachisaadha. Inni tokko jireenya isaa keessatti baasiiwwan hin barbaachifne liqiilee hin barbaachifne keessa akka hin seenneefis yoo baajata gaarii qabaatte liqii hin barbaachifne keessa hin seentu jechuudha. Baajata jechuun yookaan nafaqaa jedhamu kuni gartee akkamiin galii xiyya tana akkamiin hojiirra oolcha baasii akkamiin baasa gartee galiin xiyya hoo tabii jedhu kana sirriitti hayyoonni yeroo nuti waa'ee baajataa kana dubbataman jedhamu ta'a. Inni tokko maallaqni keenya xumura ji'aatti eessatti dhume jedhee if gaafatu dura maallaqa isaa bakka inni itti bahuu qabu itti himuu qaba. Kana jechuun baajata qabaachuu qabdu jechuudha. Baajata qabaachuun maallaqni kan kee eessatti akka bahu siituu murteesseef jechuu dursitee yoo ati murteessuu fi baatte maallaqni kan kee karaa hin taane bakka hin taanetti akka hin taaneen sirraa waa jechuudha. Saniifuu gartee ilma akkanaa kana ofirraa oolchuudhaaf baajata qabaachuu qabnaa jechuudha. Liqiin barbaachifne keessa galuudhaaf akka hin saaxilamne. Saniifuu jireenya nama tokkoo keessatti baajanni akkaan murteessaadha jechuudha. Keessattuu nuti har'a xiyyeeffannoodhaan kan waliin ilaallu baajata dhuunfaati jechuudha. Baajata dhuunfaa akkamiin akka baafachuu qabnuu fi barbaachisummaan isaa. Inni tokko baajata qaba jechuun stresiin isaa yookaan yaaddoon gartee irra guddaan yaaddoon namaa faayinaanshiyal stresiidha jedhanii hayyoonni waan akeekaniif yaaddoo maallaqaa tan hir'isuudhaaf sirnaan baajata baafachuu qabna jechuudha. Kun maali? Tarsiimoo ittiin baasii xiqqeessu akkasumas gartee qusannaa keenya guddifnuu fi galma keenya kan yeroo dheeraa irratti xiyyeeffannaadhaan akka hojjennu kan nu taasisu keessaa jechuudha. Baajanni barbaachisummaa guddaa akka qabu namni hundinuu waliif gala jechuudha. Inni wal nama gaafachiisu. Namni tokko tasgabbii faayinaansiidhaa yoo qabaate jireenya isaa galma isaa kan heegaree irratti xiyyeeffachuu danda'a. Yoonii fi baajata sirrii hin qabaanne immoo yeroo irraa gara yerootti taateewwaniif deebii kannaati jiraata jechuudha. Baajata qabaachuu jechuun immoo proaktiif taatee waan borusi dhufuuf dursitee qophii taatee if eeguu jechuudha. Maallaqni kan kee bakka hin taanetti hin bahu jechuudha. Hagamiin qusachuu qaba, hagamiin baasiidhaaf baasuu qaba. Kun jedhu siituu dursee murteesseef waan ta'eef maallaqni kan kee ammas waan si barbaachisuuf waan ati barbaaddu adda baafatu si godha jechuudha. Akkasumas baasii humnaa olii ni xiqqeessita jechuudha baajata irratti. Mee bu'aawwan baajataa keessaa gartee muraasa haa ilaallu. Fakkeenyaaf tokko baajata namni qabu hubannoo faayinaansiidhaa yookaan hubannoo maallaqaa sirriitti qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo baajata qabaatte ji'a dabre maalirratti waan guddaa baase wanni san dhugumaan barbaachisaadha. Wanni nan baasii irra baase san baasiilee xixiqqoon baasiiwwan akka nama miidhan keessaa garuu namoonni gartee xiyyeeffannoo hin kenninuuf yeroo hedduu baasii xixiqqoo tanaaf maaliif xiqqoodha waggaa baatu nutti hin dhagahamu garuu xumura irratti gaafa humna keenya yookaan deebinee baalaansii keenya ilaallee akkaan miidhamuu faayinaansii keenyaatti argina jechuudha. Saniifuu baajata qabaachuun gartee hubannoo faayinaansii keenyaa kiliir bifa ta'een akka qabaannu nu godha jechuudha. Kanaafuu gartee yeroo irraa gara yerootti wantoota barbaachisaa hin taane akka irraa fagaannu nu godha jechuudha baajata qabaachuun. Saniifuu leechalloon nu dhagahamaa jechuudha.
hubannaan keenya ni dabalatti jechuudha. Akkasumas galma akka keenya fi galma keenya irratti cichoomina akka qabaannu. Bajeta qabda jechuun hagam akka qusachuu qabduu fi hagam takka baasii teetiif akka oolchuu qabdu dursitee qophooyta jechuudha. Kanaafuu wanni ati baasuu qabdu waan galma keetii wajjin walitti hidhata qabu qofa akka ta'e amanta jechuudha. Waan hin barbaachifneef hin baastu. Maaliif bajeta qabdadha. Yoo bajeta hin qabaanne immoo gartee maallaqa kunis sooniifis osoo baastuu boodarra liqii mudatta. Sun immoo jireenya namoota hedduudhaa qormaata guddaa keessa akka galche gartee warri saayikooloojiitis lafa kaa'ee jira. Saniifuu egeree keessattuu bara dullummaa keenya akka rakkanneef bara dargaggummaa keenya bajetas bifa sirriitiin tolfame qabaannee bajeta sun irratti cichoominaan yookaan hojjannu taate gartee faayinaansiin keenya akka qabsatu nuu godha jechuudha. Sadaffaa gartee faayidaan bajeta qabaachuun qabu yookaan barbaachisummaan bajeta qabaachuudha yaaddoo faayinaansiidhaan nurraa hir'isa jechuudha. Maaliif mana kiraadhaa akkamiin akka kafaluu qabdu bajeta keessa jira. Waan qallabaa akkamiin akka bitachuu qabdu bajeta keessa jira. Waan gartee tiraanspoortiidhaa akkamiin akka baasuu qabdu bajeta kan kee keessa jira jechuudha. Kuni maal si godha? Wanni kun ji'aa fi haga ji'aatti haga maddi galii kan kee sun argamtu akka tasgabbii qabaattu si godha. Keessattuu bajeta qabaachuun namoota galii maddi galii isaanii dhaabbataan taane kanii fi gartee hojii koomishinaa dalagan kanii fi dallaalummaa adda addaa dalagan yoo taate bajeta qabaachuun kan murteessaadha jechuudha. Yoo bajeta hin qabaanne carraan liqii keessa seenuutii fi akkasumas hojii isaanii sanirratti xiyyeeffachuu caalaa wantoota silaa akkaan barbaachisoo hin taane irratti yeroo dheeraa akka gubnu wanni nu godhu tokko kana jechuudha. Kanaafuu bajeta keenya qopheeffachuudhaan sirnaan itti haa fayyadamnu isiniin jaa jechuudha. Akkasumas amma itti aansuudhaan kan naannoo gosoota bajetaati. Gosoota bajetaa babbareedoo ta'anii fi akkaataa galma keessanii wajjin itti deemuu irratti kan qophaa'e waan ta'eef hanga xumuraatti saganticha itti fufuudhaan yeroo biraatiis irra deebitanii akka dhaggeeffattan waan isin gargaaruuf gartee sagantaa tana qaceellootti hordofaa.